Hayyee gammuu dubba. Jaalattus jibbitus ta'umsa waan kanaa tokko kakaase si hafuun teessu gumaan dhumaa namni si gaafatu ta'a biyyattis galtu naaf tuba akka beekatti illee taatu keessaan baatu. Kana sodaachisaa amina shuru kana biyyatti wannaa hiitu ibsaan irrallee buusime laa ibsaan tuqin ibsaan irrallee buusi. Ati guyyaa sana ashiin fudhattee moo maal tokko si gongodhe dhugaan guyyuma tokko ichaacha maqaan si badeeratti guyyuma tokko si argeetti. Ati aboo ibsaattee oluma haa ta'u aboo adaa gurbaan kun warra balkaaba ati hayyuudha si argee jira yaa willee naaragee jira laa guyyaa takkan wallahi guyyaa takkan maqaan nama deema. Yoo dubbanne dhageeffadha. Abboo mee callisati guyyaa kudhanii fuusi ban. Jarri kaan maqaa itti fuusi ati guyyaa tokko mbar maqaa itti. Laa wallahi akka dhageeffadhu namni ibsa bakka itti dubbannu dhabne malee akka namni itti oollee. Abboon iyyiin sii deebisa homaa sii godhuu hin danda'u jawaar sirraa kaasuu hin danda'u itti himatuu baatte kun jawaariin keessa waliin beeku tiktookii irra malee. Ibsaa kana dararra bisi haa fageessu gurba. Wallahi ibsaan hayyuudha jecha inni haasa'u irratti haasa'e inni haasa'u. Waan firii qabu. Follow naa deebise. Laa dura waliin qabu wallahi dura deebise. Wannan jedhin laal lagai afarsoon amma akka taasifaa muree akka qabamellee argee beekta. Ati ibsa abbaa jaalalaa achi jira itti dhiyoo jira waan ta'eef jawaari nachi dhaqee sirraa gadaa qabu. Follow deebisiif. Ibsa follow deebisiif. Laa walirraa qabna wallahi dura walirraa qabna gadha'ee yoo laalu dura walirraa. Wallahi maame dhageeffadhu hin shawwatamin. Isaa miti amma culullee ka akkanatti ija keessa laalee harka fuudhee hin beeku gurbaan kun eenyu jedhee poosti godhee ibsaallee hin beeku takka namni achitti waliin laalan jedhee ibsaanuu sii galee gaafii adda ibsa wannaan. Inni akkanitti nama cabsu ati rakkoon ani si jibbuuf bara farsoo maali beekta bakkeen ani itti si aaru nama cabsitaa baraati aboo nama cabsi. Cabsuu miti baa har'a bara ila kun olaal asliin nama 80,000 irratti aboo namichi kun isin hin beeku godhee kun Ahmadiinuu poosti godhee guyyaa kitaaba irraa bitattan san. Ija keessa waliin laallee nama maal jedhee deebisee ibsaan kun achitti girrigirri jira abbaa kiyya ol jedhanii nama laaluu hin danda'anii jedheen. Dhugaa jirti deebisee maa baqbaqeet. Safaaxaa jira cooraa jedhama sana. Amma qooyi bar namni tokko sin beeku bar hojii beeka malee waan ati gootu beeka. Amma jawaarsi beeka narra maali ennaani ati waan ajaa'aa waan tortora waan dareetif si beeka. Sii galee waan ummata walitti kaatu waan ummata wal nyaachisu sii galee saniif si maxxansu. Ono wallaahi billaahi bakka dhabne malee namni akkasii fi dhageeffadhu namni akkasii fi mubaarak musammaa. Namni akkasii mubaarak musammaa kana akka waan kana dhiibne nu godhaa ture sii tokkoffaa. Abarto udaan ati laayite mubaarak musammaa. Tutti ajaa'u jira udaan ati laayite udaan ati laayite maamma kanallee ga'ee jechuudha. Uladdu kaayee taayi. Dhaqee harka kaayee. Uladdu ka. Ulataa jirtaa udaanuma keena sallaa atiif jawaari. Atiif jawaarillee ulataa jirtanii biree akkasitti irra yaatanii. Uladda malee jawaar akkamitti ulata farsoo waan taate. Wallahi ulataa irra akkasitti irra yaatanii hundi keessa. Kan kutaa biraatiin itti arsuma keessa afartoo. Carraa naa kenname ani afarsoo nama du'e isaa gaafadha. Roobsan gaafin guyyaa kana zalul guyyaa natti natti dun. Sare. Koi Muhammad Abdallah video ni satu. Ani wallahi guyyaa kana zalul. Muhammad Abdallah. Me Muhammad Ila. Muhammad Abdallah. Dhageeffadhu. Afarsa. Maama hin jarjarri Muhammad Abdallah isaa keessa seenee video isaatu hin argine video amma dura deemaa turellee kuma tokkoffaa dhageeffadhu nuti dhageeffadhu. Miira keessa seenee. Koi maa aboo callisi. Miira keessa galtee fi himna dhagahi. Nagaafatee barsi sin gaafanne nagaafatee akkatti seente waraana kan. Muhammad Abdallah eessaan keessa seente nan jedhaa raasana. Eenyuun gaafattee boot? Abdii hukumee nu gaafatte. Yoo qaama tokko taate walumaa kennaa deebisa kaa. Laa qaama tokko miti tokkoffaa garagara maaliif ennaan inni gaafsan kaapitaana kenna ture kaapitaana abbaa mallaqaati. Namni kun lola keessatti waan nyaatu qabaa waraanni yoo nama harkaa kufe waan nyaatu qabaa mallaqa 2,200 baasaa ture si galee warra wallolu. Warra lolu kana kaapitaala ture nuti ammoo jeneraalota maaraagaa turre waraana kanan bobbaafna waraanni kun bakka kanatti lafa dheera birrii 2,000 kaashii barbaadna jennaan gite masan xuru godhanii jecha isaan sababa kanatti seenanii abbaa kaapitaanaati abbaa qabeenyaa biyya kanaatti galee akkasi seenan ana ammoo jidduu kana keessa gaafii qaba kan mubaarak musammaatiif ibsa abbaa jaalalaa qulqulluu godhe kun eessaa dhufe oromoon wallahi namni mubaarak musammaatiif ibsa abbaa jaalalaa qulqulluu godhe udaan nurraa haqaanullee udaan nu tajeesitan jedhee nurraa haqa wallahi jarru dhaabbanne bara farsa sakatta'uun dhaabbanne bara itti fufaa jiran beektaa miti. Wallahi billahi yoo mubaarak musammaa postiin godhin inni sirriin jiru laa wallahi yoo mubaarak musammaa postiin godhin bakka lolli kun irraa ka'e ibsaan attaa keessa jira
Gana gayyaa warri kaayiroo warri inni waliin laayivii oolu kun marti. Dokumentii qabnaa jechanu. Haasaa Maa qabnaa akka jecha. Suudii keessaatu yoo dhumate afarso. Ganaa akka Suudiitu waggaa tokko nama fudhata. Ganaa akka yaa'u. Wasayni achi Gana, keessa yaa'u. gana. Rabbooti suuraa. Ilama maal Laa ati dhaabbata dheeroo akkuma harka ol baaftetti. Makiinaa jawaare yaabbataan jirtu kaabiyyi yaabbataan jirtu kaafarsoo yaabbataan jirtu namni isin beeku galuu laasa'e. Marsa. Afarsoo barammo soo jala bu'anii fagoo hin jiru warra muqiima jedhanii albaatii warra waraqaa qabdu tanaafi malee amma fuudhan afarsoo amma daqiiqaa Maal guutan afarsoo? biddeetumaan markaza shurtaa reeyxeetti kennita dhaqaa jettaan daqiiqaa shanitti hin fudhatu. Warabbal kaabaa namni washafana malee lafa waliin ga'u. Bar namni jaran akka afaanii kanaa miti gara Muhammad ati qulqulleessin dhaggeeffatu. Muhammad namni meeqa namni du'e nama du'e. warri muqiima jedhaniin tun guutuun isii. Sirri qulqulleessinaa namni meeqa du'e namni ati beektu. Wallahi takkan beeku warabbal kaabaa. Keessa barani keessa waa takka jara kana waliin hin jiru bara. Afarsoo hidhatan qabdu Muhammad afarsoo walitti hidhata qabda. أعوذ بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا أني وانا كنا بر ما جتشون بر غافة فوراني جدا مامي مالي بيتا مامي بوبين هنجرامي سقالين هنجرامي مامي هم بيا محمد عبد الله لبو لا دغ وني جرتو مالي بيتا إيغني نما خوني نما خيسان بو تكا تقربي زري تي خيسان فاميلي تي خيسان غند خيسان سربا سيغري tari namni sinirraa akka tasattillee akkuma tabaa gootanii sin harkatti du'e dhoysa yoo jiraat wallahi firraahimi maali annaani haati teessi achi eegutu rakkoodha sii galee haadha abbaan yallam hin jiru ani keessaa waan akkanaa ittuma seenuu sin jedha baran Oduun maaliif danuu akka ta'u beeka nasbee namaatiin hin qoosnu wallahi oduun guruppii keessa jirti. wallahi wabillahi rabbiin as beeki harkaa qabu kakadha altaatu Inde? Ani ilmoo jalaa qaba bara. Jaartii qaba bara. Ilmoo jalaa qaba. Maatii qaba bara. Muhammad, an gaafii na ibsa. Gaafii Absa yaa egeree kiyyaatii fi bara. Wallahi. Let me give me. Ila. Gaafii namni ibsan si gaafate kuni. Ati. Abboon nagaa nama na. Mataa Muhammad kana anatu beekan nagaa nagaa fadhan nagee. Meeqoo yaaltu Mucaan miskiina nama Muhammad irraa gabbuu rabbi sodaadhaati. Haaduna qaba. Barisa gaafii akka gaafiitti gaafachuu fedha malee ani isa hojjeesse jechaan jiru. Please ya gaafatan izaluu yaa gaafatan. Aku waan gaafatti Birriis hin gaafadhaame Muhammadiin. Gara birriis waa fandi gootee jirta. Muhammad dhagaye keessan jiru ani hin ajjeefne harka kiyyatti homaa homaan taane osoo hin taane warra wal ajjeesu kana kaameraa boodas haa ta'u ka kaameraa irrallee haa ta'u yoo uguriin haala mijeessiteef ajjeefteerta yoo akkas yoo goote akkasitti du'a jetteen ajjeefteerta waan kana keessa harkan qabu. Sanuma ajjeese jedhama ree. warra wal ajjeessan hin mijeessine haala. Tak wallahi alazim wallahi haala mijeessuu miti ittiin waliin mari'an. Ani keessaan bar wallahi nama dubbisan. Gaafa yaa'isan jechuudha. Si galaami. Ani yoo ol ba'u nagaa buusu gorsuu yeroo takka takkanaan kuttee wayitii miira keessa seenu arrabsuu shiduu waan kiyya. Saniin gara kaan keessaan nama nasbee namaa hin qallaa maali arge walloo hii maali jee natti dhufe nama nasbee namaatiin natti dhufe anumaan duuba abbaa. Ramsaan ammaan shakka Yeroo beektaa. yoo ta'u bara salaan dalagaa ta'an hin beeytan isa akka dalagataa ta'e beeytan. Ramsaan ammaan shakka beektaa. Urunguun afaan ofiitiif abaarsa fudhattii jedhan beektaa. Muhammad Abdallaa kun ariifata beektaa waa dubbachuudha. Tii jedha akka saree godhaa deebitu kana beektaa. Naan tuqee taa'ee qara. Bakka san galchine fa'aa dhaqee waan tuqu natti fakkaata beektaa. Biyyaa kana osoo sirriitti gadi qoratanii gadi fageessanii ilaalanii malee. Ammumayyuu ariifata bara. Ariitiin isaa akka saree godhaa deebitu kana yoo ilaalteeti. Haasaaree haasaa amara akkam godhan jijjiiramu. Muhammad afaan ati ittiin jettu santu ajjechaa fi tumaa caalanatti fakkaata baran. Gizee akkas jettu san homo gochaan godhaa jiran fakkeessita. Santu achiin sigee. Amma kawannoo san bakka qabadha. Amma san agarte bakka akka waan nama waraana qabu ishigii wayii qabu. Ani bar qaayidaa kee maali beektan narraan beekan aksi namaa deema. Warra yaman sodaachisuu fi amma akka kiyya. Namni amma bakka calawu. Seena jedhama jechuudha. Akka waan nama ficcisiisaa ture fakkaata la. Akka waan nama waraana qabu agarte bakka qabadha. Mallaqqabaadha inni jedhu gara laafoo mallaqqabaadha inni gara keenya keessatti jedhu. Shamarran keessaa fuullee No, maallaqa qabaa miti bara. Namni maallaqa fandi maaliif namni maallaqa fandi godhu isaadha bara namni maallaqa nuu baasu si galee deeggarsa maallaqa nuu godhu isaadha malee maallaqa qabaa miti.
Naangal maal jette? Maallaqa isatu fandi nu godha isatu maallaqa nu deeggaraa jedhe amma afarsoon gara maallaqaa kanaanoo akkamii si jedhan. Lakki bari postiin postiin Afarsoon bara akkanumaan zimbiloo haasaa wallaahi Muhammad Abdallah bari naqeeqaa jira bara bakun jeequmsa bara kan jedhe saniif. Jawar Muhammadillee ka jedhe bar waa'ee Muhammad irratti bulguu mallaqa raabsuu jedhe bar Ka sani ree sagalee san dhageeffate riikoordi san dhageeffatee mere sagalee santu ga'e. Saniifuu bar maqaa bulguu naa kenne. Bulguu kana Omaati ittiin himatamte san omaati ittiin himatamte san siidha wa inni omoo ergaa waliin erganiif agartee ragaa wajjin viidiyoo kee dhaggeeffatee ka'ee laxxaf maxxansa malee akkanumatti lafaa ka'ee akka kennaa viidiyoo moga buusee laxxafu beek ragaa yoo xiqqaate nama kudhan itti barbaadan wal fakkaataa taanaan Ma wakka tere ma bicho ma wakka to finko pese ne kabri kota na. Muhammad Abdallah eda mu kabo. Oh, kula ni jirta lubu. Uste ko kuleta no yo ma ta sira lubu yeta. Ina tol tiba. Wallahi kula ni tunna tol ja karab bin jala dapat. Wali Jirta magala muna. wali bakata ke kamu Bar jara kana yo arbu bar. Jirta ati. Jira walla ana len gafto kal marsi jala de arasa ne fakazze isma ati mala bagade fakazze Ay kula ni si mala bagade fakazze koy jala de da beni baga jirate kasanye dia baga wala garre. wala gar mala ila si goti le kule mamma da kati dabu tu beti Ya. akati kamu tu beti mala ila si goti Aga gurra jalanatti kolfite ani beekin. Waatu jira. Na barbaadaa jirani sareeti. Koomenti mana namaa jala illee odhayte jilo mana namaa jala illee odhayte feesbuuka kanarra illee odhayte kuullee Yusuf tana maqaan isii bakki hin jirre hin jiru isii illee qabaa jedhan shamarran keessaa osoo ka poosti godhamtu taate kuullee Yusuf hangafarra jirti natti fakkaata kuullee ati waan kana keessa turtee maqaa si waamammo. obboleessa kiyya biyya nama galchuu ta'ee muradhaan taa'u jiran biyyan deemu deema obboleessa waan taatu gowwaadhaati. Seerri intala Aboo kuulanii naadha firaati wallahi naman tuyi. Laa naman tokko gaafa kan barsiime nama arsii wallahi gurba san osoo gurbaan sun jaalallarra gatee deemu baate arsiin tuqan. Adaati jaalallarra jette malee lola amma ijoolleen ooftu kana irratti. Amma lolaan dhagee obboleessa kiyya miskiina dalagadhee tuquufne ani jaalala akkas na godhe. Muhammad ati amma irratti waa'ee maxxansan irratti mi'a maqun nagari haasofna Muhammad akkam jette Maal jetta jilitti? waan kana irratti akkam jette atamma waan kana akkamitti galte beektaa akka kana maallee gastii keetiin nama tumsiifne kanullee beenu walumaan asirra jirra namallee jecha ati jette jecha tokko fokkota jira kuma lama kennaa qala bas namticha Gaafa amma gaafni sun jedhe gaafa ilma beeraa kiyyaa rahima kiyya akka malee tiranii beektaa mucaan sun ni du'e. du'eeyyuu Sababu waraansa sanii saniif san jedhe barsani hadhaa'e malee akkanumaan zimbiloon dhufne bar jaran. innaa ilaahi raaji'uun ayyaa Tiigalaan akkanumaan zimbiloon jenne bar waatu jira bar nama tokko rahima kee tokko yoo miidhan sa'atii saniif ni butamtaa beeki. na'am Osoon turin galgala jedhee ganama dhiifama gaafadhe akka dogongoree arge wallaala wal fixaa jira walii wallaaluun hin taatu jedhee dhiifama gaafadhe. Sanuman na jala deemu jira gaama. la gurbaan bar bulgu jedhee maxxansan yoo Kabaddaa ka bulgu. Oromoo nama taphachaa Muhammad Abdallah kee kan amma bulgu Abdallah hetta boo akkam goota sirrees. bulgu warra sirka haadha jawaartu madda. Bulguu guddicha dhiiti kaan. Yookaan bulguu tilliqu. Ani ka jedhu sila CV usmiyyee maaliin kun himaa tiktookii dhibba seentan dhibba bantan dhibba deebitan gasti namaa seentan maali? Bakka Bara akkas gooti maali rakkin. Laayivii seenaa iyyuu hin jiru bara boon. laa gasti namaa seentan koomentii galtii namaa maali? Laayivii dhufaa iyyuu hin jiru gaafa takka takka malee. Usmiyyee faa Usmeen namuma namaa dawwalee bilbila namarra cufatu seena daqiiqaa shan hin turu hin baya hin deebi waan qabatu waan dhiisu wallaale. Albaayee barsiisullee jajjabeessa malee. Wanna akka salphee hin jiru. Shintibeetillee akkasuma godhaa jira yoon. jaarta keellee Wallahi albaayee. namatti tasan jaarta keellee sirna fidan beektaa kan keessan qaltiin akkasiin jiru.
Ani waan akkasii illee keessa jira. Ahmad Aga kunillee Wanno. meeqoo Ahmad Aga Baaliyo washalama gadi furan abbo. Washalama baaliyo furan jedhi. Sistem ajandaatti fidan hin beektu godhati wanna Muhammad Abdallah. Jijjiiruu fi sila. Ahmad Aga ijoollee Ahmad Culullee sannu haa guddisu amma koo dhufee waan jedhu haa jedhu innillee Jarmanii jira waan ta'eef ijoollee isaatiin nama goonaa Ahmad Culullee muddame miidiyaa kanarratti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jiloon kaleessa usmiyee fallee fideera. Wayka usmiyee fallee fideera. Jiloon jechuun jiloon usmiyee fallee fidee intarvii godheera. Tifitaa fa'aa jechuudha. Tifitaan fa'aa nuti du'aaf uumamne du'aaf du'uuf mana hidhaa seenne waan barbaanne akka barbaanne ta'u irratti rakkoo takka sodaa takka hin qabnu jechuudha. Kalaas yeroo halkan gaarii isin haa ta'u roobsan irraa ba'aa jira. Utaaluuf. Bakka anillee mee ijoollee Ahmad Culullee tana Ahmad Aga kanatti amaanaa kenneetiniin gabbu'aa tana dhaggeeffattee deemtaa godhe. Jedhi mee ati fixadhu. Muhammad Abdallah tokkoffaa ati yakkamaadha. Yakki ati dalagaatu hin turte mana oowwaa keessa teessee ijoollee karaa deemtu irratti birbita qabsiisaa hin turte. Voice call from a while Abdurrahman on Sim Mobilio. Otoo kee bahu itti fixaa fi ati illee atiif itti fixaan dhaggeeffadhu. Naannootti yoo taate naannoo tokko ganda tokko qe'ee tokko anaafati. Sii gala itti fixaalleen sanoo. Isin lachuu yakkamtoota. Yakkamaan erga bahe maqaa yakkamaa guuru irratti hojii dureedhaan. Jecha ati jette sun tokkotti qofa bara. Ati jecha jette malee wallaahi nama qabsiiftee gasti kan kee irratti nama tumsiifne. Waraabadhaa viidiyoo kana sagalee ol kaasii haasayi. Waraabadhaa sauti. Biliyeenaan tiriliyoonaan waan barbaachisaa ta'e aarsaa barbaachisu kam irratti iyyuu namummaa kan kooti irratti nama kiyya irratti dhaggeeffadhu. Gosti kiyya irratti waan na barbaachisu irratti bakka dhaabbachuu qabu irratti aarsaa na barbaachisu hundayyuun kafala jettee sagalee qofa jettee malee guyyaa takka Muhammad Abdallah mana isaanitti isaa nama tumsiisu isaa nama fidee waqtii siigalee dhimma garaagaraa kana keessatti nama takka nagar. Allah ya Rabbi kiyya namni akkana nuuragaa jira. Ellelee dhama maadhaa mata sirba isaa suni. Ellelee jedhee. La tanaata masaa matanii. Ellelee san keessaa matanii. Ellelee rasiibuu. Ati yoo haqa qabaate umaa wanna titaatu hin jiru maa fitaa jirtu qaama dhaabaan jirtu barate. Fiixee bar fiixee deeqaa lama qofa. Laal ellelee san keessaa baheeti. Bar ijoollee gurbaa sana amaanaa si kennuufi. Muhammad Abdallah ellelee keessaa baheeti ijoollee walloo akkana godhaa minaaminashinii san keessatti yakkamadha. Harkaan kee yakka. Roobsan Ahmad iyyoo humna harkaa fuudhee malee beeksitti hin kennin jettaa. Manallee cufuu edaa anillee rafuu edaa sa'aatiin narraa deemee ka dalagaaf ka'u ganamaa atamma waan nu gootu Ahmad tatanaa itti deebinaa tamaan maditti deebinaa. Ijoollee Ahmad Culullee qophaayaa jira shaantaallee qopheeffatee hidhaa galuun isaa afan qabu yakkamaadha. Isaan haga itti murtaa'u isa rabbii fi warra itti murteessuu beekaa. Ati waan nu gootu manni isaa amaanaa sitti haa ta'u innillee warra biyyaallee amaanaa dhaamatee jira. Ijoolleen amaanaa sirra kenne haadha manaa isaallee amaanaa sirra kenne. Biyyattillee ganda tokko biyyattillee ganda tokko. Barkanaa jira ganda keessaa iyyuu gosa osoo hin taane takka nuti laala agaafraadha. Innis eejiidha anis eejii tokko. Malumaaf ijoollee itti kenni malee maatii itti hin kennin kaa. Roobsan jaartii jaartiin obboleessi hin jirretti tama obboleessaati jettee isinillee jirtaniimi biyya faranjiitti yoo isin ayyamteef malee hin ta'u yoo isin ayyamteef jette malee amma yoo inni giddiin itti deeme hin himatti poolisni Ahmad Aga gurra qabdee manaafuuti san ufiif sodaata. Kanaaf ammoo ati ijoolleen Oromoo sitti amaana ijoollee san fuudhi ijoollee ta'e laaltu laali waan ijoollee teetii gootu hundaa godhiif
gurbaan kala aga afarroon harri na baaftutti ani hin bahu jedhe murteen isaa murtee cimaadha. Isinii gaafii qaba. Isinii gaafii qaba. Abdii hukumee fakkeenyaaf asaasaa yookaan gara naannoo adaabaa kana adaabbaadha. Dhaggeeffadhu. Ahmad Culullee oda. Dhagaa jirta warri. Afarsoo hin taatu. Anna marka diigaa waliin inaasa waasa imaaman na waliin. Afarsoon bar gogaa si morma bar gogaa si morma. Obboleesso ana qofa. Wallahi ana qofa nama sana rabsin bar. Hayyuu keenya ni jaallanna ni kabanya. Gartee wanni nama baasu wanni nama qulqulleessu haqa dhugaadha. Si galami afaan dhadhaqaan lagaan nama dhaqa. Dhadhaqne ana fakkeenyaaf gaaf dura akka jedhe garuu dhiifama gaafadhe. Wallahi nama kun 65 laalama jechuu waggaa tana san gabbaas. Faham Anna galap sa duras dahiya askariya. Wallahi. Wa dubbatan illa kana dubbate oromoti. Dahiya. Ana bulku sirba. Barat. Jawartu waggas. Dahiya. Ka jati badi. Ana bulku sirba. Dhiifama gaafachuu waan tokko Muhammad. Tayyummaa abshaalummaadha. Dabummaa miti yasira sokkoon nama wujiiti. Abshaalum. Nuti akka durriyeeti miti bar. Akka kana deemtuuti miti. Akka durriyeeti miti. Nama bolola guddinaa qabu warra qaba. Umrii kanaan tattaafatuudhaaf. Amalaalika hafarsoon goga masi mormaa bar homa isarraa beeksisu kana kamarifatee of keessaa baaduu kana nama dhageettu. giddi maayii jajjabeessu jedhe. Baalagee. Hafarsoo. Hidu jala. Shukuro. Hidu. Wasalata kana man dhageettu. Barkana keessa uf qofa goota godhamu rakkoon isaa uf qofa goota godha bara farsoo. Wallahi. Entau, injeramu. Akasi mitapa. Nanti toko orang gore hayu fi jabe am fakkenna. Wallahi sa bangga facam solane je jam. Si kalami. Hayu fi jabe facun karida. Kuna mo soda mitibek. Wallahi billahi. Nami soda te bar jawalu ma darbe syariah cacapse injirti syarianan. Kes badi kabanda kana kulkulesu. Kana kulkulesu. Badiki. Wara balkaba tahiya. Kana kulkulesu. Rakabi wallahi. Aduh amballesu. Ega. Amma kamaduga bulgu si agafaddu. Barana kofa. Silan wani ni nati tiyo fatumbe kuma. Ana kofa bar. Bulgu kofa barbada de. Bulgu da sudi jere bar. Bulgu da sudi jere. La kofa rakene. Ati barakah tayu surat dakke gelalte. Surat dan kelalte, dugaman bulgu fakata barajrat. La surah jijirare. Boleh so, betul masa ada. Zari nu fakata meti bar boleh so. Permigari, wallahi. Orang berkah basmi. Bulgu wali jirta. Surah agar galchani ti bar. Dia malak ya. Wallahi billahi. Zari fakatu inum kam nu yukan. Zaluli sadati ni dubaddu sibira jira bulgu no mas. Zalulisha, tahiyya askariya. Boleh so abshir. Wallahi. Nuhi wari bati kamu dah ada tabat haji rabsi. Wari afan ini dah. Singkalan. Mari. Waya. Ni suatu ngurba. Waya. Waya. Lagi anda kan ngurba? Wallahi nak kan. Tukar radim. Tukar radim. Mana kecil dalam gajir di kabul ku marfet. Gana ya. Lo nanti jamaah teman. Gana. Wai si papa barani. Wallahi Muhammad Facebook kana rande mabeta. Turumbaddu jedhan tokko. Adda alba wara sa ufadis wallahi makina namni kachin kalubbu galte. Wallahi aham shi na genni bu. Ana masudata. Amma galami. Kale fideen gadda ijoollee qalamtu argaa jirta. Nama qabee daran argaa jirta. Wannummaan gubee miira keessa na seensisee afa waan san darba dhufuu kanumaaf bar gubadhee huma ta'uu dhabeeti bar. Aariin mataa na facaase. Wallahi laziim sun dhugaati bar. Si galami. Ahammi shi na genni bu. Ahammi shi naga. Bakka baramma nageenyi jaalate osoo hin taane kadhaan osoo hin taane jaarsummaan osoo hin taane mariin osoo hin taane giddiin quba funyaanitti bulguudhaan quba funyaanin naqanii nageenya akkasi bu'e malee jaalatanii kadhaan hin buune bar jaarsotaanii miti sheekkotaanii miti waan sheekkonni dadhabde waan keessa bar duraanuu dhibee ummata kanaa wallaalanii
doktora bira fidan. Doktorri biraa itti qara'ee quraanaa miti wanni jinni miti kaseen waan biraati. Doktorri kaleessa itti argame marfee waraane budaan keessaa yaa'uuf iyyaa jirti sii galee. Amma ummanni fayyuuf uma xiqqishuu hafe boruu iftaan yoo kiniinii fudhatee shorophii ho'ii fudhatee fayyuuf qophiirra jira amma ummanni. Gana wallahi gana inshallah biiznillah rabbi haakam wallahi billahi rabbi haakam wallahi nama dhiiga namaatu taphate rabbi haakam warra asirratti gubee nu macheesse afaan kennaalle summii nu baase rabbi haakam wallahi dhiini ijoollee miskiina lafan badin har as borus obboleessoo bal'ifne yaanna sii galaami ana maan ta'in jechu danuu na ta'a wallahi sii galaami lubbuu namaati namni akka keetii fa'aa atamma Inta pada atamma bakka dalagaa jirta bakka dalagaa mira keessa seene jedhe nama nama midhame miira keessa seente miira keessa seente si bakka dalagaa muzammili amma qabame jedhan kana bar muzammili amma qabame mucaa daa'ima muzammili amma qabame jedhan nan gammachiisu miira keessa yoo ijoollummaa isaa waliin sii galaami nama wallaalaadha miira keessa seene namni darbatuu danda'a dhiiga arga nama isaattu miidhama sii galaami boleessoo ijoollummaa itti jirti dhiiga kana argee finiineet afaan darbata Sikko man do mosa kanatti gammaddi rabbi isa qabe bototota la kasi mitin jedhamu rabbi nagaa na galchu jedha la maamisha akka beeda hayti miskiina kuni rabbiin in callisa gaafo ammoo dawaa wayii gaffida dawaa kana fagoo miti umanu barbaanne dhabne kana waggaa afran kana osoo haga oliiga doofanii jaarsota sheekota jedhan Jawarin bira fidanii akkamee yoona ummanni fayyee jira dhibee takka ni matu abbaan dharaa ammallee mamlakaan rabbi mamlakaa isan teessisi wallahi wa billahi yoo anu keessa jiraadha jechuudha rabbi mamlakaa anu kaayu yoo ani keessa jira ammoo ana kana baasu maalinni haqa wallahi wa billahi oleso qabriitee nabdi naba afaanin dubbatteen yooma wanni tokkoyyuu dhufe yooma wanni tokkoyyuu sitti dhufe ati ka dubbatteen afaani gochaanii miti warri gochaan godhee yuun jiraami warri mana itti kireessanii qawwee itti bitanii reeshina buusanii fi dhaha fixa wallorraallee arsirraallee harargerraallee guutuunu in jiran warri amma mucaan tokko ka harargee maal beeka viidiyoo reefan gadhiise tokko irratti yoo argite cinaaksan namni jedhamu biyya Awurooppaa ka jiraatu riyaala 30,000 isinii ergaa ijoollee arsii fixaa waadii dawaasirmaa xarratti galaanuun jette mallaqa san nuu ergitamoo mistira keessan baafnaa jedhaa jira amma mucaan tokko yoo argite firoomsaan amma yoo mallayni 30,000 kun jaraan galin mistirrin baya ka Awurooppaa jiru sun illee hin rakkata kaachi beek ulfaataadha akka biyya kanaatiimi ufii deemtee rayxaar mana dhufanii sin fuudhanii shurtaan sin barbaaddu akkasii kan ufii fiidee rayxa akka Ahmad Culullee kanatti Ahmad Culullee amma kaleefarra waajjira dura ooledhan nama abbaa kanaan jedhuun dhabee achi dhaabataara malee ragaa qofa eeggataar himannaan irra baname bakka silaa dalagaa inni dalagatu hin ariisifnelleedhaa garuu sharikaa sanitti illee beeksisan jedhe afaanuma isaattiin dubbate achillee hojiirraallee abbaarrarame manaallee ari'ame ganaa ila takka waan godhe ani maal jedhan mallee kana caala ajjeese iyyuu hin jira jedhee bar inni illee ajjeese jechuudha nama ajjeese jira inni illee kana caala ajjeese hin jira ka jedhu se in baasa sanillee nama isa caala ajjeese ragaa jira bar amma hanqastii seeraa keessatti namni akkana jedhe bar yakkamaadha yaani bakka ragaan hin jirretti yoo ragaan sin argine hin ajjeesa jechuudha ufumaa ofitti ragaa bar sii galaami kana caala ajjeesa ture nama ol dheerate malee bar namichi akkanuma naga shiboo amma dhugaa ol dheerate malee homaa afaan dubbata namichi Muhammad amma miskiinuma yaadanii arabni tunillee jaraa dalagaa jirra ufiillee fayyadamnee jarallee fayyadaa jirra saniif nu dhiisan malee guyya takka nu xaragu wallaalanii ijoollee amma gaara jirtu tana akka duraanii zamanni makiinaaf yookaan likooftara achi fidanii maal godhan sun hin jedhu akkuma Jawaar jedhe san dirooni matti gadhiisan dirooniin ufii kaameraan laalteetiin irra deemtee dhoyti sii galee wallaalle beekanii callisanii dhiisan malee wallaalaniiti miti
garuu akka namni keenya akkana wal godhaa jiru mootummaan biyya kana illee waan quba qabu natti fakkaatu. Jawaar ammoo warra community biyya kanaa osoo hin taane warra mootummaa Itoophiyaa osoo hin taane kan inni wal qunnamtii qabuun kallattiin warra biyya kanaati. Siigalee. Akkasii aboo mee warri ay jala jirtan kuni marti Jawaar rabbi umriin waa dheeressu jira. Wallahi billahi haqa baase bar. Gubannee amma osoo nama tokko tokko ta'e akkana viidiyoo ay bayeetini gartanii waan dhugaa qabuuf waan dhugaa qabuuf waan ifitti amanummaa qabuuf. Mootummaa na qabdu fakkeenyaaf yoo na fuute wal tasarrafe jechuudha. Haqa dubbanne jechuudha. Rabbi umriin waa dheeressu kuni marti. Warabbal kaaba dhugaa qaba. Siigalaami sa'aatii sanitti waggaa tana jechuudha namni narraa miidhame. Namni narraa miidhamnaan as bahee hadhaa'e wallaahi dhiiga keessaan na erga nabbo akkana gurraan jechuudha. Siigalaami qaama kiyya dhiiga kiyya. Siigalaami wala xaamii kiyya jechuudha. Maaltu si dhagama ta'e maraadhee gangaladhee jecha san darbadhe jechuun miira keessa seenee achi as ammoo osoo wagamuun turin galgala waan akkasii darbadhee ganama ifama gaafadhe jechuudha. Wallaala wal fixe. Waan kana ani kanaan hin feemas ni abbo dabbaati mataa mure kanaan samitta fayyalee sarabbi bar sila kunoo ka qumbaatu busan jedhanii Facebook irra sila xafanii bar kunoo eessumaana jira ka qumbaa tumtu qumbaati kunoo isa san mee fayyalee sakana mee maal irraa fudhan burgutti jijjiirra nyaattiyyee nama atamma waan ittiin feemasummaallee ati qumbaa kee qabadhuuti gaafa ragaan sirra ragamu dabbaa kee qumbaa saniin gatiruuf jala muka ittiin tumtu ani bar kana wallahi ati bar kanaaf na tolta bar dhugaa dubbatta yaaki taatamu godhamee shabakaan dhugaa qabu jira taabii hojjadha isa qabaa ramuwaan isa isa mo'ana guys wallahi qophiilee godhamee jira argisee takka amma mema wanno farso wani ni nagartu bokba qacitte lalo amma lela goto ko da baram malle bokba qacitte mali hayyu kenen kan tukina diga nama tu terge suwa nama tu terge me fakkenna mucha kenna ennu afmiye fudaddu mal balle sem chansu nama tu kesan terge mal balle sebo ani duganu wa takka sene bona kuma la marra rakabian abo Jawaar garuu warri haki afmiye wa takka balle sine rakota kan kamuja haki bo la ila kam Muhammad dagai anillee isinii miti malee waan beeku kallatti ittiin erge jira waan feetan fida waan feetan dagora kama dhugaa erge wallahi bagai na dhagaiga inni nama tokkorraan fudhatu ragaa nam tokkorraan fudhatu yoo xiqqaate nama 15 irraa ragaa barbaade ragaa san fudhatee akkasi poosti godhe Jawaari waan takka jechuun iyyuu hin qabdan sila namni kenna osoo beeke Jawaari waan takka jechuun qabu maaliif waan kana ummatatu itti iyyate iyyannoo bira fidatan poosti nuu godhi jedhaniin poosti godhe arrabsamuu qaba arrabsamuu hin qabu an arrabsee agartee roobsan an arrabsee roobsan sii miti amma usmee fi muzammil waa hedduu albaa turte kalee fi leengadda akka inni suuraa ana sanu akka jara posti godhatti posti ngone barana bulgu kana fa ede ba bulgu afan furtise mera be jala la bulgu sibicha miti ka bulgu bar sibicha miti maruman jere la jal kabana ratti je wallahi jal kabana rajje ala kulli hal kanu basu haqa isini galami nulle hati to ha guddattu sammu itti yannum beena hin qabna haqli hin qabna anaaf gammachu wallahi ana dhiiga miskiinaatu bahuu deema kana keessa jechuudha haga calalamutti ammallee wallahi nasbee miskiinaa ka gara malee baate sun ka gara malee baatee hayni isii dhokate sun rabbi laa baasu rabbiin guddina wallahi billahi ati bar ila amma gastirra fidanii qalan kana malee ka kaameraa duubatti qalame hisaaban qabu maatiin biyyaa maal jedhan beekta nama hedduu ani kanat dhufee miiseenjeraan illee mee poosti nuu godhi maal naan jedhu eega badee ji'a 5 eega badee waggaa 1 eega badee waggaa 2 hafuura isaan agarre mee poosti nuu godhi ijoolleen tuni gara biraa gara takka garri isiin dhaytu hin jiru takka namumatu akkuma amma wal fixu kanatti kaameraa duubatti ajjeesanii awwaalan takka gaara kanatti dhumte kana lamaan keessaan baatu abadan
Yamani eegachi ba'e nuun dawwaloodhan erga Suudii achi seene xiqqoo nu dawwale achiin hafuura isaa dhabne jedhan nama baay'ee. Namni irraa badde osoo seenaa itti ol galchite amma isaaban qabu Suudii kana keessatti. Allahu akbar. Eegalee. Ani ammoo sila Ahmad Culullee sila waggaa kana mara Jarmanii jiraatee afaan hin beeku sila na gargaaraa jedha namni afaan beektan. Nama afaan kolfaan deemer ofii bar gurbaa waan haasa'uuf waan dhiisuu wallaan yookaan jawaari makanaanu si kassasee achitti anas hidha jedhaan yookaan as deebi'ee kunoo an ofii dhaqaa jira ani afaan illee beeku namni afaan Jarmanii sirritti dandeettii itti qabdan keessaan na dubbisa. Ani bar video ati nurratti hojjatte mana jabate laayikii godhaa marani. Si argite. Baali kabisirratti hojjete. Video wanno ati hojjatte video nurratti hojjatte laayikii. Wanti jedhe. Laa ani wanti jedhe bar. Ani ka jedhe warri arsiillee ijoollee arsii kalola kana ajajaa taatee gaaddisa teettee qabbana teettee ijoollee ergaa turte jaruma gumaa gaafadha walloolleen asii gumaa baafannattanii gara arsii gadi hin deemina ijoollee mateessan san irraa kunoo abdii bilisummaa nagaa hangalee hoolaa harkisee deemaa mima hoolaa itti qalanii bar ganda keessaan deemanii ka silaa isaa iyyuu qalan osoo seerri biyya san jiraate silaa isuma qalan garuu hoolaa itti qalan. Barkana amma osoo isa qacam godhanii wallahi billahi qabiilaa kamuu keessa osoo amma isuma qacam godhanii waggama jahan takka kennaniifi qabiilaa mara kutaa 11 namni qufa'u tokko jiru akka xiqqarraa haga guddaatitti mahayyimii irraa haga beekaatitti namni qufa'u jiru biyya namaatitti waggama jaha qofa kennaniif. Ani kam filadhe beekta miskiina kanarraa ammallee yoo lolli hin dhaabatin wallahi bakka koominiti Itoophiyaatti iyyanii guutuu warra nagaan taa'ee dalagatu nullee walumatti guutuu kenna akka bara 2006 asii nu duguuganii biyyan nu galchu sani kan nu ta'u saniin alatti akkasi aboo bilaada rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam kan rabsinee jirra bar afaan oromoo takka dubbata muslimummaa walitti qabaataa saba tokko ta'a qalma albee walirratti barannaa aboo rabbi sodaadha ammallee rabbi sodaadha ummata mahayyimi ammallee kii galtanii jirtanii min al-ajaa'ib baga rabbi jawaariin aybaase wallahi baga rabbi jawaariin fide millana jechuudha anna kana kanu baasu haqa kuma lamallee jalatti barreessina kanu baasu haqa konferensi osoo qabaatu baadhee dhufu muta seena nama hojii taati rakkoo takkan qabu bara miskiinni kun amma rakkoo takkan qabu ani warra kamtu na bu'ee beektaa Muhammad warra muqii ila warra muqiima jedhee as keessatti iqaamaa baafatee hudduu beeraa naannessaa oolu tokkiin wallaahi osoo qaraarri ka'ee jalallee walitti qabeetiin asii dabarse amma isaan osoo callisuu baatanii namni onnee qabu dhabame malee warri muqiimaa sun jechuudha fakkeenya amma ani osoo muqiima ta'e wallaahi fedha waliin duguuganii nallee na hagalchan malee dhiisu ijoollee akka wal fixu argaa lookeessuma wanti isaanii fideetiin hin dhaqa. Diidamii shaniin baanantuun amma bayyanatti jedhee takka. Muqiimni duraanii wal keessa jira namni. Sii galaami. Wal keessa waan jiruuf wal shaffana. Diidamii shaniin tun akkana hollatti bari yoo mootummaan akka jedhu. Maal taate? Diidamii shan nama harka qabattee dheessaa turte maan deengaddaa meeqaa yaaddi gad dhufe ho'i ture. Osoo iqaamaa qabdu deetti la. Iqaamaa qabdi malee haqni biratti hin qabdu afaan kana lachima. Sii galaami. Jaarsonni hin jirtu maali? Jaarsonni riyaata koo hudduu naannessuu malee jarri waan akkanaa kanan beeytu. Silaatee jaarsonni riyaata sirna maal beekti maal taati? Anaaf si ijoollee xixiqqoo kanatu afa. Maal ta'e kunneen warra osoma asiira dhugu guddaa teessit. Sirna jilba soatitti dhiyeessite haa siin jedhama. Wata kan beeku bar mishuura maala. Sheeddaa xiqqoo sheeddaa. Jaruma qabu jaru. Anna akkasii yaa rabbi nagaa buusi. Rabbi nagaa haa buusu. Inni miskiin. Nagaan boodis. Yoo ani maal jedhame bar yoo wayitii laayii bana dhugaste kiyatti maal jedhamee ta yeroo hedduu roobsan. Yaa rabbi dhiiga miskiina lafan balleessin. Adaa rabbii kiyyaatiin jarjartu jedhu. Yaa rabbii kiyya adaatiin jarjartu. Rabbiin as beetee nama harkaa qabdu adaatiin jarjartu. Wallaahi gubadhee baguma rabbi fide waan kana. Ana kana baasu qulqullina kiyya haqa. Dhugan na baasa. Yoo dhugaan qabaatin ammoo nabira achi kutee ilmaa